fakkaata. Dhiirti takka siin fuudhan amaan jetti malee anaa si fuudhamoo siin na fuudha gunaan jettee ani khalaas shakkeet hin jira abbaaddi dhugaa rabbi. Rakkoo qabda na fakkaata. Osoosiyaadu miilli naqaqal'atee amma watarmeeloon iyyuu halkan laalu dadhabe ol ka'ee walla miilli guutuu naqaqal'atee dhiyoo sarafaa mudhiin na dhukkubu. Kan du'e osoosiyaadu. Walla jettee sana daddanu baase malee beeyta sila yoo na duruu wal fuuna iyyuu. Abboo warra jettee kana mudhiin isaanii haa jettu. Warra jettee kana dabriin isaanii qotame. Warra jettee miti abbaatti. Ati intala funyaan hin qabne intala agartee miti funyaan si soqaa fakkaatu. Tafuulli hanga areeda lukkuu takka fakkaatu. Fooxaatti martee akka nama gartee miti Alshabaab biyya seenee loluu deemu. Fuula fooxaatti. Dingilii qabdi. Intalti dingilii qabdi. Hin heerumne hagamma. Ati gurbaan kakkeetii areeda baasu jira jedhani. Wallaa dingilii qabdi. Mucayyoon akkas jetti ijoollee. Gurbaan kakkee areeda baasu jira jedhani. Maal ta'etti harma. Waan ati eeggata. Eeggata argee jira. Jettee namaa jettanii. Intala dubrummaa irraa fudhachuun dadhabdee afaanii fi funyaan sakaaltee santaa footoo daleeda. Ani bulooksi godhee ture baatii lama. Quba qabdaami. Mucaan kakkee guddaan dubra barbaade tayyuu jedhani. Hagana mucaan kakkee guddaan deengatta. Abbaa isaa nutti muuditan malee. Duuba maaliif osoo mucaa kiyya beeytu maaliif yoom wal fuuneettee na gaafata laa kun Oromoon goona isa tuffatti laal pilaanan qabdu laal. Amma sinjaan abbaan abdii firrumaa deema malee sammuun isaa waliin daleedu. Isi nama keessa dhumti yoo siin si keessatti hafte wal fuuna. Wallaahi wal fuuna. Ati firrumaan qabdu ani sin fuunu dhiirummaan kee biqoo irruudha. No sin fuunu lakkee anti shakkeetiin jiru. Namni dhiirummaa guutuu qabu. Miilan naga qaldate malee na dhiirummaa dhabe. Miilan naga qaldate malee ani nuqqadde malee akkam isii goggodhu. Miilan naga qaldate malee. Dhalaa harma baasu areenni sittiin biqiluu awwaasanii dhumaadde. Dhugaa rabbi. Maali? Harma. Areenni sittiin biqilu. Fayyaa miti eessatti areenni sittiin biqiluu sila. Areeda eessa geessanii? Wanni achi gad jira malee bakka areedaa tanumaatti siin gahe. Areedni fuularra jira malee. Ansi shakkoo guutuu sagaleen kee sagalee dhalaa fakkaatu kun oguu takka takka. Sagalee akka loqoda dhalaa deebistee dubbatta. Lakki addaan sinee Oromoo rabbi si haa baasu. Lakki. Eenyu namni naqabe malee akkamitti akka dhala deebise. Wanna laagatana keessa waan dufafa naqabe dufafa qufa anta jedhan sani naqabe. Dhalaa dubrummaa turtee fakkaatti sagaleen tan jedhe. Dhalaan yeroo dubrummaa turte sagaleen siini furdatti sagaleen furdattee funyaanii deebite sii galee yeroo dubbattu dhalaa dubrummaa turte tan agartee miti qaccamalee itti si furdatti. Kurukaan jiraatuun qabdu ati. Mucaan kan kee kutamee gabarata. Mucaan tilalte baran kutamee gabarata. Mucaan kiyya jette ijoollee. Mucaan kiyya shaallat digriif dibbilee manaa eebbifamu. Kan mucaan kiyyaa firaadis. Mucaan kiyya kabajaa qaba. Mucaa kan keenya dho'ifattee sila na fuudhinaan jettee na fuusiftee mucaan kan kee sila manannaa dhufee na garaafata. Yaa rabbi irraa na qabinna. Mucaan kiyya kabajaan qabdu wallahi. Adimma siluma rabbiin carraa dhalaa ilmoo qabdullee yoo sikkanne sammuun tante duranuu dhiiraa miti siin jee maal. Sammuu dhiiraan qabdu. Khalas. Sammuun tee. Gurbaan kan keeyyoonni dhufee amma kana gurraacha eessaa fidde kamiila qaqallaa jedhee mananna tume sabbaa kiyya. Inni ergate jettaa immoo akkam. Ati wal fitteessu ergachuuf hin fideen jaani. Venga, qixxeessee wal siyaakaayo. Awwaalaa sila sitti yesu bar mucaa san sodaadha malee. Ergachuuf hin fide yoo dide wal qixxeessee. Gosti fuudhee harmataa moo in ergattaa farmataa yoo jedhee in ergattaa jettaane sana. Akkasumas ergachuuf hin fide yoo minna goote. Haya
Gideenin godhama lesram. Gideenni mana barumsaa deeman hin dhufa gideenni mana galee hin baqadha. Hin ta'u. Eenyu hin ta'u abadan. Maali baqadha? Maali shakkaladha. In shakkaladha abbooti siiriyasii ta'in shakkaladha. Nama dhala yoo xiqqaatte dhalaan nama 400 nu laalu jira dhiirti nama 400 ta'uu dandeessi. Amma dhalaan abbaan abdii kun shakkii dhiirummaa isaatirraa qabaa jaaniiti waswaasa keessa shamarran sii galee. Kanaaf abbaa abdii yeroo dubbattu akka dhiiraatti sagalee ta'e ol fuudhii dubbadhu dubbii dhaabbata qabdu ta jalqabarraa haasawanii xumura qabdu ta dubbii biraatti dabran haasa'ime. Maal rabbi si godhe tullub asseenta hay haasaa bakka kunni bar haasaa buke walillaa Ya Rabbi arge walitti araarsi. Ya Rabbi arge walitti araarsi. Ya Rabbi arge walitti araarsi. Rabbi arge walitti araarsi. Ya Rabbi arge walitti araarsi. Rikri berakhir sakit kain ala lagi ani. Ya Rabbi arge walitti araarsi. Ya tapi TikTok dama. TikTok itu geri-geri malah TikTokin follow iya jira, commenti iya jira babdi. Sigale, korra commenti fi like follow iyo wajjin arge waliin qabsiisana Oromooti ya wallahi lazim. Oromoon biyya warri lafa jiru. Waan ajaa'iba nutti ta'e dubbachuu nu dhowwe takka jira. Oromoo kutaa kudhanii takka qabdi. Harargee Jimma Wallagga Boorana jedhanii akkasi qoqqooddee durmaan guddoon biraa yaate. Ta'amma Harargee Hulbanna, Harargee Arfanqalloo, Harargee Jaarsoo jettee arma halkanii walitti kaatee wal fixxutummaan. Wallaa tagariin kiraa manaa keessa wal baaftee ta dur waliin galtu. Narra mari'achuu jirti jettee wallahi billahi tallaahi dur mana waliin galtu ta adda guurratti beek ijati yatanaa. Adda guurratti amma Harafil. Maali jechu Rabbi san fidinna san Harargee takkuma beena nuti. Maali bi qaadiraan wulchisan. Abbaabbi mana nama guddaa jirta dhaggeeffadhu abbe. Mana nama guddaa jirta yeroon qoosni qoosna. Ani waan uummanni hasaawtana keessa raawwalaba. Ani lafa hayyuun ooltuun oola, lafa beekaan ooluun oola, lafa artistoonni Oromoo ooluun oola, lafa walaloistotonni Oromoo oolaniin oola. Kashanbee fi kushamba warra fooloon koodii gaafate tiktaayii kanarraan walitti laaqaa miti. Irraa isin dubbadhu, itti isin dubbadhu ani dalagaatii yaa miti. Wanni ani itti amanu taniin ani beeku Oromootiyya, Oromiyaatiyya, biyyatiyya warra biyyaatiin wal quba qaba. Beetootaa fi gurguddaa warra mariisisan, warra seenaa barreessan, warra seenaa kalee beekan isaanii wajjiniin koonnektii qaba. Ani waan qushasha galaanni fide taasirraa wal dhiibdu tanaan never ever mana kiyyatti illeen dubbatamu irraa illeen dubbadhu rakkoon bakkee jirtu beekantii sobaa barbaadaa fi follow barbaadachuu viidiyoon ani abalu qeeqee abalu xiqqeesse laayikii meeqanaa godhamte duyitiin meeqanarra godhamte sheerii meeqanaa godhamte kanaaf wal sakaalaa jiran wal dhiibaa jiran wal afuufaa jiran seenaan Harargee seenaa Oromoo ballooti daawwitii uummanni Oromoo keessatti iflaalu waan wallaaltuu fi donqoroon asirra dubbattu miti never sin kabaja yoo akka duraatti tapha keenyan goofatatti deebine ni goosna abbaako abbaa abdii ko haa taphannu abbaa wanni kun dhimma nurra gurguddaa dhimma harmitti muramee Angari Hamza Sheikh Jabir bakka cabtee na yaatu. Angari Hamza Sheikh Jabir. Angari Hamza Sheikh Jabir. I don't care about Angari Hamza Sheikh Jabir. Ushasha samuun dhuufte taasirraa dhuufuu waliin dhuufaa ooltu tachiqilee lafa dirtee akka gartee miti nama maalayaanii faayidaan qabne ummanni kun seenaan isaanii duwwaadha. Seenaan isaanii qalama gurraachaan barreeffamaa jirtu. Ummata tortora ummata bocola warra mana kana ambirri fudhadhee garee Hamza Sheikh Jabir keessa fagoo galmaa yarraa fardaa miti. Walaan keenyatti bobbaa jira. Gibira kafaltee buu qabdaati. Ati nama silaas manguddoo sin taatu jaarsaa sin taatu dhiira guddaa sin taatu. Fooloo 500 qabdaa ati nama jabaa ta'uu qabda abbaabdi. Dubbii baalagee haasawtu qabdee dubbachuu qabdu ati. Fooloo qofti miti. Fooloo eega qabaattee hawaasa kanaan deemuu dandeessa. Hawaasa kana gorsuu dandeessa waan asitti himu dhaggeeffadhu. Yeroo hunda
waa'ee qoosaa keessaa bahi yeroo geema kee taphattu qoosi taphadhu ati nama alaafannata guddaa fudhachuu danda'uu fi nama hawaasa kana hanga tokko bakka bu'ee gorsa dabarsuu danda'u gorsi kan kee kadhageetii qabu ani waneen si gorsa akkuma kaleetti atis gaafa kalee dhuftee bar miilaan lafa deemtee dhuftee miti na bira dhuftee barbaaddi dachooli baxaa turtee barbaaddi ammallee madaali sammuutee waan gurguddaadhaan deem malee waan hin taane dubbatin akka namni tuffatu hin ta'in kanarra kabajaa akka harkachaa deemtutti deema. So bakka rabbiin nama kaaye namni dhugatiin dhiigwaani tanaan sitti maatisi washxaaxaa doona bira jiraatte kabalaan silaa afaan kana sitti. Gari Hamza Sheikh Jabir bakka cabtee na yaatu abbaa feete. I am support you Hamza Sheikh Jabir every day one day and tomorrow. Okay. Beekee naa kennanii jirani. Wanni akkanaa nuti harargeen qulqulluudha duriyyee nurraan dubbattu nuti. Warri udduundi kan kafuuloo qofa dhiqatu nurraa dubbachuu hin danda'u nuti. Harargee warra seenaa barreessee jira, warra dhiigaan seenaa galmeessee lafa kaayee jira. Tuffii uummata kanaatu jiru nuti. Tuffii uummata asirraa harargee jee dubbatu kana hawaasni kiyya tuffachaa jira. Xiqqeessaa jira. Uummata kana yoo du'anillee warra taasisaan teenye harargeen dhugaadhaa uummata asirraa wacu kana yoo isaan dhuman warra taasisaa hin teenyu nuti. Sababni seenaa Oromoo ballooti balleessaa jiran. Sinigalee naggatutti jiran. Fooloon barbaadaa jiran. Beekamtiin barbaadaa jiran. Harargee jechuun safaaxaadhaa boo bu'uura barbiyyaa Oromiyaa bira kuttee Afrikaadhaa taatu bar.